nama keenya gaa waan gartee asirratti illee dubbatanii fixuu danda'anii miti namni keenya hedduu rakkoo keesseera nuti rakkoo tana isaan furraa miti khafuru rabbuma ammoo gartee guyyaa takka illee yoo taate beelaan buruu irraanneeti ijoolleen teenya waan walitti qabdee nuti dhaabbannee laallee bikka san rakkoo isaan irra jirtu laallee agartee isinis garsiisnee dhufne wanni jannodduun nutti ulfaatti ijaan namni keenya laaluu hin dandeenye. Akkasitti gaa waan guddoo godhuu dadhabnuusi. Dachiin akka bara dheengaddaa jirti waan akka irratti hin biqille addunyaan waan lafaa fuutuun qabdu dhumtee jirti. Saniif inshaallahu ta'ala baleeyyan keenya biyya jirtan hundaa warri nu arkitan ijoolleen teenya amma fakkeenyaaf isin ajaa'ibsiisamee laal daa'ima kana laalaa. Ijoolleen teessan firija keessa aannan qabdi. Mee akka jiran laalaaf buleessoo. Saniif obboleeyyan keenya dirmadhaa. Kana daran namni hamaadha. Dirmadhaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawaasa keenya kanneen addunyaa irratti argamtan. Kan afaan dubbadhu kana dhagaysan ummanni keenya baadiyyaadhaa hongeen itti buutee beelaa fi dheebuudhaan kunuutii rakkina hamaa afaaniin dubbachuuf ibsuun namatti ulfaatu keessa jira. Saniifuu namni rabbi waa isin beeku abbootiin qabeenyaa mootummaanis akka mootummaatti xiqqaa guddaan biyya keessaaf alas akka waa qabdaniin akka rabbi xiqqoo isin kanneen koottaati. Hawaasa keessan keessa gabbu'aati akka isaan keessa jiran laala. Namni keenya hedduu miidhamu jira, hedduu beela keessa jira, hedduu dhumu jira, godaanni irrallee jiran jechuudha. Ha godaanee bakka dhaqeessan illee irraa waa dhabee deebi'ee illee ni jira jechuudha. Namni keenya waan itti jiru qabu waan jiru jibbinee jirra ilmaan keenya nama meeqaatu itillee irra jira kaasu dhufu hin dandeenye waan itti jiru hin qabnu. Firi takka illee waan ol bulchee ilmoo takkaan bulchuu dhabnee loonis waan inni qabnu harkaa dhumte waan itti jirru ilmaanis akkasumatti waan itti kennu dhabneeti waan itti jirru hin qabnu namni keenya kalafattee hafe nama meeqaa jira kaasu dhufu hin dandeenye. Har'a gaa alhamdulillaahi obboleeyyan keenyaan cina dhaabbate rabbi sin cinaa dhaabbatu. Dandeettii isaatiin rabbi sin cinaa dhaabbatu. Amma edanaa bulle alhamdulillaahi kaanis gaa obboleeyyan keenya rabbiin cinaa dhaabbatu isin inni cinaa dhaabbattaniin jaa obboleeysa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boyna abshirumaa ni dabra kee kunis. Nama dabra garuu. Roobaas rabbumaa fidaa fudhatuus ismaa fudhata akkanatti hin dhiisu. Nu gargaaru jirtan isa fayyaa taa'ee Abshirumaan boyna. Waraabachuu jirtanii? Waraabachuu tiyya. Kana malee waan takka hin qabu. Galgala galu kanumaan dhugan. Galgaluma kanaa? Galgaluma kanaan galee dhugu. Ammoo gangal. Duboommaa miilaan akkana keessa deemaa moo? Akkamiin ta'a duban qabu. Akkamiin ta'a. Kanaa wanka kana malee waan argisan jiru. Jireenyi keenya kana kunoo. Amma arrabni keenya kana arrabni dheebuun mana keessa gara nagaluu jijjaata akka.
keessaan keessaa waraabbannu bar. Kanumaa Kanumaa wallahi. ni dhume jechuudha. Ni dhume dhoqqee dhaar jalaadha. Amma kalee ganama asirratti waraabbanne laa tulluu tanarratti amma harree isi jira. Ganama silaa rabbi ganama si fide bakka haroo tana bishaan kan ijaan hin galu. Maabarri torban asuma qaba bakka. Wallahi. Nama bisaanii haasa kanuma bakka wal guyyaa fudhan damne akka jaajjine walirra. Salfiitti akkatti salfi seenaa akka maraa guddootan. Jajjabaatanii. Numa jirree lubbuudhaayyoo. Lubbumaan nu keessa jira. Yaa gurraacha biyya numa jirree. Abba, akkam jirtan? Jajjabaattu? Laaffattanii ciisu jirtan? Egaa hawaasni keenya akkuma argu jirtan kanatti haala kana keessa jira. Beeltinis akka afaan hin dubbatan caalatti namatti hammaattee haga gartee humna dhabiinsaatiin isaan gartee dhukkubaaf humna dhabanii haga haasoo dadhaban keessa jiran. Yoo ammanii haasoo isneennes haasoo hin danda'an. Haa ta'uu dandeenya. Noo bifa kana keessa jiran. Abshiruu. Wallahi dhugaa dubbachuuf anjiruu ji'a keessatti footoo takka ammoo viidiyoo malee zaahiraan nama hagan takka rakkate hagan takka dhukkubsate wallahi arkee hin beeku. Arra yeroo duraatiif naaf dura. Kunoo waan qabatamaan ni argina moo hin arginu. Viidiyoo fi footoon san dhugaadha. Arrammoo kunoo miila keenyaan ija teenyaan bakki isaan jiranitti rakkoo isaan keessa jiran ijaan agarree jira. Dabboota akka dhabaniiti goojjoo tana keessa seelana tokko lafarra afatanii ciisu jiran. Beeltuu waan isaan fakkeessa ilaala. Dhala qaama isaanii lazaa wanni ja'amu tokkolleen irra hin jiru. Foon irra hin jiru. Jireenya jibbitu yeroo akkanaa kana. Abbootiin qabeenyaa rabbi qabeenya isin kenne. Akkuma Jaafar jedhe wallaahi waan isin jaalatuufi miti. Isin qormaatuuf deema. Qabeenya keessan kanarra qabdan yoo hawaasa keessan osoo akkana jiranii cinaan dhaabbanne maal faayidaa isinii qabu? Garuu namni keenya akkaataa itti jiru kunoo ni agartaniin nam takka haadha abbaan isaa akka akkanatu hin barbaadu. Garuu isaanis haadha abbaa keenya nu dhalanii waan rabbii fide rabbiin akka fidetti inni furmaata ni kannaafi haa ta'u garuu ilmoon oromoo addunyaa tanarra jirtan hundi haysanuu nutis wanni bikka kana dhufneef dhiiroo wanni jaan kun dhugaadha jechumaafi haa ta'u ijaan agarree abbootiin qabeenyaa warri rabbiin qabeenyatti kanne kan rabbiin gartee qabeenyatti kannee qabeenya isa bira kaa'e osoo haadhaa fi abbaan keenya akkanatti mimmaan buusanii waan nyaatan dhabanii minxaafaa afatanii irra ciisanii ol deebitanii sireessa irra ciiftanii wallaahi jiruu gaarii san jiraattanii akka gartee ummata kana cina laaltanii jireenya keessanis laaltanii asumaan dhaamseesanii dhaama. isin social media irraa magaalaa gurguddatte keessa teessanii anganda kana sani jettanii
achirra wal nyaatan hin jiru beelti gandan qabdu kanaafuu haadha abbaan keenya kunnoo akkana jirani waan gaatti aanu deebisaa isinirraa eenaa kunnoo nuti isin garsiisne miila keenyaan dhufne kanumaa isin injaa ijoolleen teenya ijoollee ahlul khayr keessa jirtan wallahi sadaqaan teessan inshaallah sadaqaa galmageessa rabbi isin haa godhu. Baba kenya kana sina dhaabbatanii akkanii fi isaan kanaan gargaartan isin gaafanna uummata keenya cinaa dhaabbadhaadha warri hangammaa nu cinaa dhaabbatanii garee ahlul khayri keessatti amma akkas arrees nu malaalu dhufne kana nu guddifadhaa isin haya guddi haya milkooni haya milkooni milkawa isini rabbi ajiraatiku ganda kana harkirra guddaan akkanuma jirani kunnoo ummaan teenyaas rakkuma akkasii keessa akka laaffatanii jirani laaffanne wallahi kunnoo akkana keessa jiran haala nama gaddisiisa jiruun hawaasa keenyaa hedduu rakkoo guddaa keessa jirani wallahi gaa silattu khatiyyatan rabbuma guddaadha rabbiin isin yaa dirmatu rahmata saati rabbi isin haa dhaqqabu akkasumatti obboleeyyan keenya khalammii teessaniif quuqama qabdan wallahi warreen gargaarsa kanallee deeggarsa gootanii akka as finnullee nu gootan hedduu takka galatooma honnoo haawwan keenya abbootiin teenya akka isin agartan kana keessa jiranii